Raggachiisuu galtii erga taphatte gara mubaarak tokkollee ajjeera jedha kun. Bolesso maneeganii kennee ol qale malee akkasii laayif goolii rukutee ol qale maalii irratti diraata giiftara saatee giiftara giiftara. Laayif goolii mililik illee osoo dhufee rukutee hima galcha wallahi. Wallahi laayif goolii namni laayif goolii dhufee rukute mililik qabri ga'ee rukunnaa wallahi hin galcha minaa qaba. Doktor Bolesso laayif goolii dhaane ilaallee rukunnee ol galle malee akkasiin ol hin galle. Afaan nun maksin. Ammoo intaloon si jaaladha jennaan tole jette maaliif mana keetitti sagantaa naa qabdeettiin hin birrii naan guure jaanii san feemasii finfinnetti xabbasuun baay'ee ulfaata kun han beeyi. Amisi. Walla. Finfinnetti nuti taphasiisa. No jechuun nama Oromoo waggaa deemsiroo baratee nama waan danda'u saba kanaaf qabsaa ture. Sagantaa naa qabdanii birrii waliin naa guurtanii birrii keessaniin deemee alnaannaa mucayyoo ganda. Way birrii dhabaatiin dabarsuu jammarame doktor. Wallahi rabbi si gaafata haala kanaan akkasitti walii galaan jiru. Maal jechuudha? Maal waaree sira akkam yoo godhe birrii naa guurtan na dhukkubaan jiru Oromoo yoo namni dhukkuba yoo birrii namaan guuru. Ajaa'iba Bolesso gaaffii intala naannoodhaa birrii wal siin gurru. Selasi taphata kos taphachiisuun keenya beekamaadha. Isuma isin taphamaan na taphachiiftan tapha ishee kun manatti gale. Wallahi taphata gaddumarraa ka'eef calluma jenne malee silaa maqaan na bade ta'u magaalii tokko si taphachiise maqaan na badu isa taphachiisedha jedhamee raadhaan. Namni taphachiise tokko jiru wallahi namni taphadhuudha. Namni girri uume kun hundi isaa xalaata kiyya warri tapha qabate tokko namni tapha qabeef hin jiru. Garuu tapha qabee waan nu gaddutti yaasera jala giitarris keefarris namnan tapha qabu yoo jiraate si'i kuma kooti ka waadaa galee yeroo maa zarii rabbi rahmata siidhaaf godhu tapha ati maaliif waadaa galtee waadaa nyaatte qoo isi taphachiisan hin jenne dhuguma wallahi wabillahi tapha nama የማያስመኝ ጨዋታ ጫወታለሁ tapha naman inaafisiifne ወይ taphatta karaajutiif ka ustaazamzaa booda taphadha baqa eegaa atabatan rachuun isa tatamsaa isa tabatanu tapha bareedaa wayijaa aksana keessa ijoolleen tasgabbaa jennetti himneeyyi doktorii ogaarii deemee torbanuuf jecha qabsaa. Homaa rakkoo qabu warri feemasoonni lamaan jalaa waan rakkoo miti. Warri bar taphatu kun giftara miseenjera qaba lolaa qaba waan ta'eef rakkoo miti abeelu. Akkasii jennii jallu fayyadi afaan si nyaatini yoo rabbi jedhee. Yeroo warra jechuun amma taphni amma yeroo argaa jira miti hundi giftara bakka qopheeffatee nama lamaa sadii karaa keessaa jira jennee taphata waan ta'eef. Ani immoo doktoriidha yoo amma raachuu fi ustaazni bayan rakkoo miti abbaan fira yoo namni dhibbi qabate. Ustaazni jalaa baanu jedhi yeroo jarri baanii kaanii lash jedheenuman tapha tokko bareedaa ho'isii qaba. Taphattaa lamuu birrii walitti naa qaba dhaqee bashannansiisaa jiru. Dhaqee bashannansiiftaa isaanii yoo barbaadde. Mucattii jaaladhee jira immoo akkam wa. Obboleessa Museenaa bira teessee waan akkanatti raaseen. Namni waan akkana qabu. Museenaa kilaasii jirtan kilaasii seenaa jira rakkoon qabu. Obaatti waliin haasaa wanta kana isiin jirtu taanaan gaasittanii ma dhaggeeffadhu. Lama godhachuun keenya giddiidha doktor. Namni doktora nuun jedha. Lama hin qabne hin jiru. Gosa amma tama Oromoo tan halkanii guyyaa gandachuun hin dabbaran lebeetan bara. Beera Oromooti walitti dhabbuusini obboleessoo. Mana nyaataa iyyuu laala amma mana nyaataa yoo feete ka Amaara dhayxaa yoo feete ka Guraagee dhayxaa yoo feete ka barbaade dhayxee nyaatanii akkasuma amma bara baraan manuma tokko ijaa nyaatuun ni dabbara zoor jechuu bareeda. Amma ilaa dhaggeeffadhu waan sitti maayiciti nama tokko warri komentii kun wanni siin gootu hin jiru jedhi. Dhageessee himtus immoo miin amma dhaggeeffadhu. Namni mootummaan amma intinaa qaba. Amma akaarii qaba. Amma biyyiin obboleen cogorsa jedhanii akka nageetti iccitii sitti maaraati. Amma akaarii qaba. Mootummaa miti abbaan qabeenyatu amma akaarii qaba gorsa dhuga. Obboleessoo feemasni immoo abbaa qabeenyaa caala amma akaarii dha abbaa malaa atamma kana booddee abbaa malaatti nama gaafadhu maqaa kiyyamu beeknaa minnaan jeen abbaa malaa malaan si hima tokko.
Abbaa malaa yoo isin jedhe mootu abii koppiraayiti sitti erga ka abbichuu abbaa malaa sirba itti qaba waan ta'eef. Ammallee kanaan baay'ee waan walitti dhiyaannuuf hin dhagaman. Yoo gara viidiyoo dubartii mana keessaa yoo gaarii taate yoo tokkotti dabalani yeroo tasa gaaroo gaafa jaarti walla hidhame san bara biyyiin viidiyoo dubbisee jaarsa baasisiise beektaa? amma gadhee nama namantu asirraa sigalee walla maa soddaadha bar viidiyoo dubbisee Indua malee nama dura amma kijiba jedha jala deebiira amma ta'uu itti hin jenne imeera kanaan dura icciti yoo bira keessa taa'e abbaa koo gara dhukkubuu jammare wallahi ergan gaafa dhiiga fudhuutii doktor waan keessa taa'uu dideera dhiiga tarii dhiiga namichaatu waa keessa taa'uu jedhee shakke gadda himeen ture laayivii nama kuma dhibba saddeema waan irratti doktorri yoo siidesiitu fattalu soba itti dhaa'u jedhee wallahi gaafa sana kijiba naan jedha turan era doktor baga afaan keetii ba'e iyyuu alhamdulillah iccitiin jala dhufanii sitti mana hin jiru si walitti na buusudha. Imera waan kana na keessan ta'e jan torbe. Anaaf biyyi bar soddaadha. Jamiilaa wajjin baratanii ijoollee bashaashati bar. Kijiba naan jedhe wallaahi wa billaahi. Karaa aangootiin osoo hin taane karaa firoomatii walitti saayima walla. Eraa doktorri daarektii abiyyiin hin dubbifne nama abiyyiin barataa yerootiyyuu viidiyoo koodii waliin haasa'ani. Achumaanitti qabee jennaan hee allee turiyyee biraame jedheetti qalladhe jennaan. Kijiba keessan eegaltanii naan jedhan takkaa waan akkanaa kijibnee hin beeknu. Gurbattiin tun durriyyeedha jedhee kolfee aante. Akkana jennaan egaa wallaahi komentii koo hundi yaa kijibaa naan jedhan ummata akkan hin kijibne akkatti qaban laala. Dhageessanii tokko isa kana. Amma kanaafi waan akka baay'ee walitti dhiyaannuufi gabaabumatti abbaa malaa kun hin ta'u maqaa biraa baafadha. Makaarii kee ta'uu hin danda'u. Makaarii kee ta'uu hin danda'u. Gorsaa kee. Dhiisi anasiin jedhe. Dhiisi lama. Kara kee kennoota jijjiiru kanarratti. Jijjiiruun jennaan. Waanti dabaluu lama sangaan tokko yeroo qotu dhaggeeffatu boostanii maatii abbaan bara wanni dhufe dhufu. Sangaan tokko yeroo qotu yoo barbaade ciisaa yoo barbaade maal ta'a yoo lama ta'e tokko yoo ciise tokko hin deema miti. Xiqiisa tokko inni tokko mukee caala deema. Lamaan yaani iskoortii qabaachuun gaariidha. Katiin jedhu amma. Ati mala naa dheega. Amma katiin jedhu. Isheen jaraan si erga kakalee galgala ganama ribannaan kute. Yookiin amma. Deemaa jennaan. Sa'a tokko booda mana kee jala dhufa. Kalee mana kee jala dhufe kaasu hin silkii gabbayi. Of hin beeku amma yoo dhufte. Amma hagam turte dhufta. Hagam turte dhufta. Sa'aatii magriibuma salaatuu gilee gabba'u dhufna kan nuti nama sheekati masha rabbi nu raafis akka keerraaf nu sara. Gabbayi mana jalatti. Silkii kaatu. Gadan baa jedhi naa bilbilee garuu wannan sitti himu tokko sana ammas hin jedhe sana. Hinaaffaan numa jirti mana keessa waa akkanu hin dhageenye. Hinaaffaan numa jirti hinaaffaan si naftu waan ammas hin jedhe gajjabeessi qabi. Anaafatti paartii kafaa deeg miseensa paartii kafaa wati barbaanne fuunama hayyoonni kafaa fuudhaa jirti mi shikiraalle way abaa taane waa. Kasi naa kunoo wanaafatti jedhe. Obboleessu ati nan qalladee afaanii waa fuchuuf jettee nagaa baata mana keessa. Ana keetti gadi ba'u ammas maslaalii naaf hiddamu akkama gaafa manni gubatee naaf dursee jiru maslaalii naaf hiddamu maslaalii illee qaqqabu. Nu karaa hayyoota keenyatti irra deemna karaa hooggantoota paartii keenyatti irra. Dhaggeeffadhu. Warri abaa'oo deeggaruu fi warri abadhaadhina deeggaru jaartii takka takkaan haa ta'u gaaf duuti raataachoo guddaa. Bakka jedhee tokko tokko taa'annu immoo lammeeffannee jiraan. Ati karaa kam koo firiyaa maaliif akka kana koo fi? Amma bara osoo Jawaarii fi Hamzaa waan akkanaa poosti godhe ijoolleen guutuu warri badhaadhina deeggaruuf warri kafaa warri abaa'oo deeggarullee gara kafaa goraba. Deeggartoota baay'ee horanna jira. Inni jedhe amma gara kamiin godhuuf isheetti gara maaliifaa moo asuma afaan oromootti deebita? Ani amma jaanii fuudhuu barbaadaa. Way jaanii koomoo? Maa riqaatu si fuudhee dhaan turre amma keetaa ta'e maqaa sitti dhaabna asirra irratti turre. Jaalala miti. Jechuun baay'ee walii galla jechuun gooti wallaahi baay'ee jaalladha turte. Maal meeqa jaalataa oolta dhiisi kaatu ni qal'oodha. Wallaahi anaaf isii dhageessa.
walitti erganne wal dubbii malee waliin nuti taphannu mubaarak faamiliidha ana mubaarak waliin taphannu itti gaafadhu ijoollee anaaf jaanii qaatti taphachuu dhimne waliin. Dhiisi borcii kana fuulii garaa si guute kana dhaaltee nama guddaa abbaa qabeenyaa si seetii hin sobdu muudii si qaban. Mucaa. Wabii mucaadhaan walii galla waan ta'eef yaani bakka karaa kootti karama koo jirtaaf shir bakka rakkoon qabu waan xiqqoo masii waasti jabeessaa gaaffii. Waan lubbuu keessan jaalatu obboleessa keessan hin jaaladhaan bara hadiisa rabbi sirri jira eegamu jaalatte yoo na jenna dhiifte maal koo qabu. Dubartiin keessa hin jirtu. Dubartiin keessa jirtu. Waan barbaadde na gaafadhu. Waan barbaadde na gaafadhu dubartiin keessa hin jirtu. Akkam goona re? Ante goonu? Isii namaaf kan kenna jedhi. Ati tokko isii argeera gondolee wayi. Gondolee baala anteenaa ishadha. Furdaa jennaan haga helanii lama ga'u jira. Geexee jennaan na gireet. Gara guguddaan jaaladhu isii yoo taate isii waan faayidee hiyya adda yaa'an. Gaafa dubartiin furdoo natti dawwattu achuma yaa'an. Amma helan lama geessa. Waan namni liqina irraa qabu natti dawwalee silkii dubartii guguddaa kaasuu sodaadha. Wallahi. Kenapa tadi tu kau jalan kasur di dalam ada walte? Asih. Dubartiin furdoo yoo natti dawwalte. Namni dubartiin furdoo natti dawwalee namni silkii nama liqina irraa qabu na bira tokko mana yaa'an. Rabbi jadi lagi mat. Soma keessa namni wayii karaa jaami'aa Nasriitti si argee si dubbise. Dubbifteeni. Achumaanii mana barbaadaa siin jennaan nama siin barbaadaa jetteeni. Lakkoofsa kee naa kenni jennaan laa ati kee naa kenni natti bilbiluun hin ta'uu jetteeni. Achumaa hin qabanne fakkaata naan dawwalleedha jette. Maa cinqabsan bondireeni. Qabadhu naafis dawwali siifis dandawwali. Yaadatte abijaa yaadatte ta'a. Karama Ramadana keessa masjiidan Nasri osoo hin taane gara suuqii kee afurtii yaadadha. Sandam seenii sigaa sigalee lafti hotichi. Abbee hojii natti dhufanii. Bakka adis guddaa kana yaadafta kanaaf sobdee lakkoofsa naa kennettee kuttee. Hin bareeddi garuu hin fudhatte malee. Egaa akkana naa jennaan shakkee beektaa.